Harka fuunee kam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota Waliif TV oduu sa'aatii kanaaf qindeeffannee simbiraan geenya oduu waliin Andaraartuu Garbaati. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa terminaala keessummeessa imaltoota biyya keessaa doolaara miliyoona 50 haaromsaa fi hojii babal'isuu geggeessaa ture eebbisiisee jira. Terminaalichi ministeera tuurizimii Ambaasaadar Naasisee Caalii, ministeera deettaa ministeera geejjibaa fi loojistikii Barahoon Hasan dabalatee bakka hooggantoonni mootummaa olaanaan biroo argamanitti eebbifameera. Dhaabbanni ijaarsa Chaayinaa CCC jedhamu hojii haaromsaa fi babal'isuu kana raawwachuu eerameera. Terminaalli kun hojii eegaluun isaa tajaajila dhaabbatichi kennu caalmaatti si'ataa taasisuuf qooda olaanaa qabaachuu hojii raawwachiisaa olaanaan daandii qilleensaa Itoophiyaa Masfiin Xaasaw eeraniiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa iddoolee ga'umsaa 22 biyya keessaa qabaachuu fi guyyaan balalliiwwan biyya keessaa 200 ol taasisaa jiraachuu kaasaniiru. Baankiin Gadaa fi dhaabbanni Freelawn African Solar and Technology waliin hojjechuuf sanada walii galtee mallatteessanii beenyaa shiramuu akka taantutti hima. Baankiin Gadaa kan tajaajila si'ataa ariifataa ammayyaa ta'e hawaasaaf kennuuf qaqqabummaa isaa caalmaatti babal'isuu fi dhaabbilee biyya keessaa fi alaa waliin michummaa fi hariiroo gaarii ta'e uumuun hojjechaa kan jirudha. Haaluma kanaan baankichi walgeettii kana tajaajila isaa caalmaatti baadiyyaa fi magaalaatti babal'isuun hawaasa bal'aa fayyadamaa taasisuuf dhaabbata Freelawn African Solar and Technology waliin hojjechuuf sanada waliigaltee hojii mallatteesseera. Sanadni waliigaltee hojii kunis pirezidaantii ittaanaa baankii Gadaa obbo Sheettuu Dheeressaa fi hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata Freelawn African Solar and Technology obbo Yaared Tasfaayee gidduutti kan mallatteeffamedha. Dhaabbanni Freelawn African Solar and Technology hojii tajaajila annisaa fi ibsaa hawaasni akka argatuuf hojjetu yoo ta'u, baankiin Gadaa immoo haala deeggarsa faayinaansii dhaabbatichaaf kennuun waliin hojjechuun danda'amu irratti sanadni waliigaltee hojii kun kan mallatteeffame ta'uu pirezidaantii ittaanaan baankii Gadaa obbo Sheettuu Dheeressaa himaniiru. Uummanni keenya bal'aan akkuma biyyaatti addunyaa bakka adda addaatti faca'anii kan jiraatan yoo ta'u, isaan gara biyya isaaniitti dhufanii biyya isaaniitti investimentii adda addaa gochuu akka danda'aniif baankii Gadaa aksiyoonallee bitatanii baankii faana abbaa baankii ta'uu akka danda'aniif hojiin hojjetamaa ture baay'eedha. Qaama sanaa kan ta'e guyyaarraa Freelawn African Solar and Technology Limited faana waliigalteen godhaa jirru kuni kaampaanii akka addunyaatti beekamaa ta'ee fi dandeettii fi muuxannoo guddaa biyya alaatii qabatan argatan fudhatanii dhufanii biyya keenyatti solar technology uummanni keenya akka argatu gochuu keessatti waan dhufaniif baankiin keenya immoo gama tajaajila faayinaansiitiin deeggarsa kennuu qabu kaampaanii kanaaf dhaabbata kanaaf haala itti kennu irratti waliigaltee keenya keessa jira. Hojiin kun keessumaa hir'ina gara ibsaatiin uummata keenya jidduutti mul'atu isaan gahee isaanii akka taphatan biyyi keenya jireenyi uummataa fooyya'aa akka deemuuf baankiin Gadaas kaayyoon dhaabbateef tokko keessaa tokko waan ta'eef isa kana deeggaruudhaaf bukkee dhaabbataa waliigalteen keenya har'aa haala kanaan waliin hojjechuuf wantoota kana kan qabate ta'uu isaa isin ibsuun barbaada. Guddaa galatooma. Hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata Freelawn African Solar and Technology obbo Yaared Tasfaayee irra caalaa dhaabbanni isaanii tajaajila annisaa keessattuu gama jallisiitiin qonnaan bultoota fayyadamaa taasisuuf kan kaayyeeffate ta'uu himuun milkaa'ina hojii kanaaf immoo baankii Gadaa waliin hojjechuuf filannoo keenya taasifanneerraa jiran. Soolaarii teekinooloojii ammayyaa fi sirna bulchiinsa annisaa teekinooloojii haaraadhaan deeggarame qabannee hojjechuudhaaf gara biyya keenyaatti kan dhufne. keessattuu xiyyeeffannoo kennineef hojjechuu kan barbaannu qonnaan bultootaa haala deeggaruun dandeenyuunidha. Kunis dinagdee biyya keenyaa qonna irratti kan hundaa'e waan ta'eef soolaariin humna jallisiif gargaaru yookiin ammoo humna soolaarii kanneen bishaan boolla keessaa baasuu fi hidhuudhaan tajaajila qonnaaf oolchuudha. Haala kanaan qonnaan bulaa faana hojjechuudhaaf immoo baankii Gadaa caalaa filannoon biraa jira jedhanii yaaduun gowwummaa natti fakkaata. ገበሬው ጋር አብሮ ለመስራት ከገዳ ባንክ የተሻለ ምርጫ ይኖራል ብሎ ማሰብ ሙኝነት ነው የሚመስለኝ።
Oduu biyya alaatiin ammoo Iraan irra deddeebiin qoqqobbii diinagdee kaa'uudhaan kan beekamtu Ameerikaan karaa qaama sadaffaa waliin mari'achaa akka jirtu himame. Al Arabiyaan Aksis wabeeffachuun akka gabaasetti bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayiden qondaaltota Iraan waliin mari'achaa jira jedhame. Rakkoon ba'aa giddugaleessaa keessatti mudate akka hin ammaannee fi to'atamuu akka danda'uuf US Iraan waliin mari'achuu filattee jedhama. Gama Ameerikaatiin gorsaan pirezidaantii Joo Baayiden ba'aa giddugaleessa Bireet Maak Guurikii fi Iraanitti ambaasaaddarri Ameerikaa Abiraam Paalee Iraan waliin mari'achaa akka jiran himama. Gama Iraaniin garuu eenyummaan mariisistootaa hanga ammaatti hin ibsamne. Akkasumas qaamni Ameerikaa fi Iraan karaa qaama sadaffaatiin akka mari'atan taasisaa jiru kan hin eeramne yeroo ta'u mariin kun baatii gurraandhala darbeerraa eegalee itti fufee jira jedhameera. Keessattuu ji'a eebilaa yeroo Iraaniif Israa'el kallattiin walitti bu'insatti seenan irraa eegalee mariin biyyoota lamaan gidduutti taasifamaa ture baay'ee cimaa ta'uu isaas gabaasa kana keessatti eerameera. Haleellaa tasaa Hamaas ji'oota darban keessa Israa'el irratti raawwatte hordofuun hariiroon Israa'eliif Iraan gidduu jiru daran cimee jira. Iraan waraana Israa'elii fi Hamaas gidduu akka hin seenne Ameerikaan akeekkachiiftus Waashingiteen ifatti Israa'el deeggaraa jiras jedhameera. Kana hordofuun ajajni waraanaa Ameerikaa ba'aa giddugaleessaa keessatti hidhattoota Iraan deeggaru jedhamuun xiyyeeffatamee jira. Keessattuu ajajoonni waraanaa Ameerikaa Joordaan, Iraaqii fi Sooriyaa keessatti argaman haleellaa adda addaatiin kan miidhaman yeroo ta'u loltoonni Waashingitan 3 ajjeefamaniiru. Daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Oduu ispoortiitiin immoo atileet Salomoon Baaragaa fiigicha meetira 5,000 Los Angelesitti fiigame injifate. Atileet Salomoon Baaragaan fiigicha meetira 5,000 Ameerikaa Los Angelesitti fiigame injifateera. Atileet Salomoon Baaragaan fageenyicha daqiiqaa 12 sekoondii 51 maayikiroo sekoondii 60 xumuruun yoo injifatu, atileet Baarihuun Aragaawiin ammoo daqiiqaa 12 sekoondii 52 maayikiroo sekoondii 9 xumuruun sadarkaa lammaffaa ba'ee jira. Atileetonni Yuugaandaa sadarkaa sadaffaa fi arfaffaan xumuru ragaan Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Taphoonni Piriimeer Liigii Ingilaand bara 2023 bara 2024 guyyaa borii xumuranii argata. Guyyaa borii waaree booda sa'aatii 12 irraa jalqabee taphoonni 10 sa'aatii wal fakkaataatti ni taphatamu. Taphni Arsenaaliif Everton, Manchester City fi West Ham waliin taasisan hawwiin kan eegamudha. Waancaan liigichaa abbaa osoo hin argatin tapha torbee 38ffaan guyyaa borii qaqqabee jira. Guyyaa borii Manchester Cityin falmii West Ham waliin taasisuun injifannaan shaampiyoonaa liigichaa ta'a. Arsenaal Everton yoo injifatellee Cityin qixa yoo bahe yookaan yoo injifatame malee carraa shaampiyoonaa ta'uu hin argatu. Arsenaalii fi Everton taphoota hanga ammaatti waliin taphatan 208 keessaa Arsenaal yeroo 400 yoo injifatu, Everton si'a 61 injifachuun yeroo 43 ammoo qabxii qooddataniiru. Manchester City fi West Ham United taphoota hanga ammaatti waliin taphatan 110 keessaa Cityin yeroo 58 yoo injifatu, West Ham si'a 33 injifachuun yeroo 19 ammoo qabxii qooddatanii jiru. Hirmaannaa liigii Awurooppaa argachuuf taphni Cheelseen Barnamaawus waliin taasisu xiyyeeffannoo argateera. Luton Town, Burnley fi Sheffield United gara Championshippitti gadi bu'uun isaanii taphoota xumuraa kanneen dursee mirkanaa'eera. Gama biraatiin ammoo taphataan Manchester City Phil Foden taphataa cimaa Piriimeer Liigii Ingilaandii bara 2023-24 jedhamuun badhaafameera. Taphataan lammii Ingilizii waggaa 23 Phil Foden bara kana galchiiwwan 17 lakkoofsisuun kubbaa galchiif ta'an 8 mijeessee kennuun maqaa guddaa horatee jira. Daawwattoota keenya oduu guyyaarraaf qindeeffannee kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Handaraartuu Garbaatii nagaatti.